Seer-sagalee fi seerluga afaan Oromoo. Karaa kanaan seer-sagalee fi seerluga afaan Oromoo bal'inaan ilaalla. Namni sadarkaa kamiyyuu irra jiru dandeettii seer-sagalee fi seerluga afaan Oromoo gabbifachuuf akka ta'utti kan qindaa'e waan ta'eef kutaaleen barnoota kanaa akka isin jala hin dabarre ሰብስክራይብ qabdu jedhu tuquun nu hordofaa. የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤና ሰዋሰው። በዚህ ቻናል የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤና ሰዋሰው በጥልቀት እናያለን። በማንኛውም ደረጃ ያለ ሰው የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤ እና ሰዋሰው ችሎታውን እንዲያሳድግ ሆኖ የተዘጋጀ በመሆኑ የዚህ ትምህርት ክፍሎች እንዳያመልጦ ሰብስክራይብ የሚለውን የደውል ምልክት በመጫን ይከታተሉን። Afan Oromo method of speech and grammar. In this channel, we will take a closer look at the Afan Oromo method of speech and grammar. Because it is designed to promote the method of speech and grammar of the Afan Oromo language of anyone at any level, follow us by clicking the subscribe button so you don't miss parts of this lesson. Seer-sagalee fi seerluga Afaan Oromoo. Amaariffaan የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤና ሰዋሰው። አፋን እንግሊፋን አፋን ኦሮሞ ሜተድ ኦፍ ስፒች ኤንድ ግራመር። kutaa keenya har'aatiin qoodiinsa qubee afaan oromoo waliin ilaalla. Qubeen afaan oromoo akkaataa boca isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodamu. Qubee guguddaa ትላልቅ ሆሄያት ካፒታል ሌተርስ፣ qubee xixiqqaa ትናንሽ ሆሄያት ስሞል ሌተርስ። Qubeen afaan oromoo akkaataa sagalee isaaniitiin immoo bakka lamatti qoodamu. Qubee dubbifamaa tanabbaabii ሆሄያት ኮንሶናንትስ፣ qubee dubbachiiftuu annabaabii ሆሄያት ቫውልስ። Qubee dubbifamaan warra sagalee hin qabne yoo ta'an, qubee dubbachiiftuun immoo warra sagalee qabanidha. Qubee guguddaa ካፒታል ሌተርስ amaariffaan ትላልቅ ሆሄያት አ ባ ጫ ዳ ኤ ፋ ጋ ሃ ኢ ጃ ካ ላ ማ ና ኦ ፓ ቃ ራ ሳ ታ ኡ ቫ ዋ ጣ ያ ዛ። Qubee xiqqaanis garaagarummaa sagalee hin qabanii. Qubee xiqqaa ingiliffaan small letters, amaariffaan immoo ትናንሽ ሆሄያት isa jedhamudha. Sagaleen tokkuma waan ta'eef irra deebi'ee dubbisuun barbaachisaa miti jechuudha. Qubee dubbifamaa consonants. Qubee dubbifamaan isa amaariffaan tanabbaabii ሆሄያት isaan jedhamanidha. Qubee dubbifamaan yookaan qubee sagalee hin qabne jedhamee kan beekamu yoo ta'u, qubeen dubbachiiftuun immoo qubee sagalee qaban waan ta'aniif qubeen dubbachiiftuun yookaan qubeen sagalee qaban qubee dubbifamaa irratti maxxananii qubeen dubbifamaan kun akka sagalee qabaatu kan dandeessisan jechuudha. Kanaaf qubee dubbachiiftuun shanii seerluga afaan oromoo keessatti isaanis A, E, I, O fi U'dha. Qubeewwan kun qubee sagalee qabanidha. Qubeewwan dubbachiiftuun yookaan qubeewwan sagalee qaban kunneen qubeen dubbifamaan sagalee akka qabaatee hima, jecha, wantoota garaagaraa akka barreessinuuf afaan oromoo keessatti kan faayidaa irra oolanidha. Qubeen dubbachiiftuun akkaataa kenniinsa sagalee isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodamu. Isaanis sagalee dheeraa ረጅም ድምፅ or long syllables፣ sagalee gabaabaa አጭር ድምፅ or short syllables jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Kutaa itti aanutti akkaataa sagaleen itti uumamu waliin ilaalla. Ammasitti nagaan turaa። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ድምፅ የሚፈጠርበትን ዘዴ አብረን እናያለን። እስከዛው ደህና ቆዩ። In the next lesson, we will make a closer look at how syllables can be formed. In the meantime, stay safe.